Ilaalchi gaariin seenaa gaarii nama galmeessisiisa. Ilaalchi gaariin jireenya gaarii nama jiraachisa. Ilaalchi gaariin carraa gaarii namaa kenna. Ilaalchi gaariin milkaa'insa gaarii qaba. Ilaalchi gadheen garuu seenaa gadhee nama galmeessisa. Kanaaf ilaalchi ofii gaarii yoo ta'e baay'ee gaariidha. Jireenyi namaa ilaalcha irraa madda. Ilaalcha gaarii ofiif hin qabdu taanaan, ilaalcha gaarii namaaf hin qabdu taanaan galmeen kee irratti kan si galmaa'u seenaan ati bor ittiin yaadattuu fi ittiin yaadatamtu gadhee ta'ee darba. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni YouTube chaanalii Galaa Dhalootaa akkam jirtu? Fayyaa keessanii, nagaa keessanii, ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoo isa nagaatti nu eeguu jaallateef galanni ulfinni haa ta'u. Hordoftoonni amantii garaagaraa YouTube chaanalii koo hordofaa kan jirtan, walii wajjin hojjechaa kan jirru obboloonni koo jaallatamoon lafa jirtan, mana jirtanitti baga nagaa keessan, fayyaa keessan naaf taatan isiniin jechuun jaalladha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Egaa obboloonni YouTube chaanalii koo hordofaa jirtanii yaada qabdan naaf qoodaa jirtanii galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun jaalladha. Akkuma kana immoo hordoftoota koo warri hin ta'in haaraa gara YouTube chaanalii kootii kan dhuftan subscribe godhaa, like godhaa, maatii kootti dabalamaa. Yaada qabdan naaf qoodaa. Komiinis yoo jiraate, qeeqnis yoo jiraate, waan hin sirreessu, waan hin dogoggore yoo jiraadhes na gorsaa, nan fudhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo maal qabattee dhuftee? Waan ati nu barsiisuudhaaf dhufte maalinni yoo naan jettanii jireenyi ilaalcha irraa maddaa. Ilaalchi badee jennaan jireenyi hin qajeelu kan jedhu irratti yaada xiqqoo waan keessa koo jiru isiniif qooduun jaalladhe. Isinis immoo waan isinitti fakkaatee naa kaa'aa koomentii jalatti isiniin jedhaa. Tarii waan hundumtuu ilaalcha irraa madda. Ilaalcha yeroo jennu akka ittiin waan tokko hubannu. Fakkeenyaaf ilaalcha jechuun akka itti akkasitti fakkeenyaaf utuun viidiyoo waraabatee kallattii utuun viidiyoo taa'ee isinitti hin argisiisa ture kallattiidhaanii. Garuu yeroo tokko tokko fuula mul'achuunis harkaan haasa'uudhaanis wanni ta'e namaa gala jedhu miti. Garuu immoo xiqqoo haala mijataa waan hin qabnee fi akka kanatti viidiyoo isinii waraaba. Bakki itti viidiyoo waraabu naa mijataa miti. Kanaaf jedheeni na of galcha isiniin jedha. Yaada koo bal'isee isiniif ibsuudhaa fi akka sanatti na hubatama naa mijata ture. Garuu immoo haala mijanne kana keessa dhaabbannee waan mijatu hojjennee ofii keenya fayyannee dhaloota fayyannee yoo darbine malee haalli mijataan hin jiru. Kanaaf haala mijanne kana keessa dhaabbannee waan hojjennu hojjennee darbinee gahee keenya xumurannaa isiniin jechuun jaalladha. Asumaan dhaamsa gooti. Egaa ilaalcha yeroo jennu akka ittiin waan tokko hubannu, akka ittiin waan tokko yaadnu, akka ittiin waan tokko fudhannudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan nan godha jedhee gaariidha jedhee ilaalee hundumtuu gaarii ta'uufii danda'a, gaarii ta'uufii dhiisuu danda'a. Garuu jireenyi gaariin ilaalcha irraa madda isinii galee. Yeroo tokko tokko jireenyi addunyaa kanarratti waan barbaadan, waan jaallatan, waan filatan hin jiraatani. Namoonni baay'een waan jaallatan, waan filatan, waan barbaadanii dhabanii dirqisiifamanii jireenya dirqii jiraachaa jiru. Kana yeroon isiniin jedhu immoo fakkeenyaaf namni tokko jireenya isaa keessatti waan hundumaa guuttatee, waan hundumaa qabaatee, waan hundumatti gammadee jiraachuu barbaada yoo ta'e garuu waan barbaadu sana dhabee waan isaa kennamu qofa argatee dirqama waan ofii isaatii fedhu, waan ofii isaatii barbaadu sana yeroo dhabu dirqamaan jireenya hin barbaanne, jireenya hin jaallanne keessa jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko mana ijaarratee mana isaa keessa jiraachuu barbaada. Garuu immoo mana kiraa keessa jiraata. Kan akka mana kiraa sana keessa jiraatu isa godhe dirqamadha. Garuu inni fedhiinsaa, dheebuunsaa, jaalallisaa wanti inni barbaadu mana ofiisaa keessa jiraachuudha. Kana fakkeenyaan isinii fudhadhe. Akkuma kana ilaalchi gaariin fakkeenyaaf namootaaf ilaalchi nuti qabnu yeroo tokko tokko akkasumatti ilaallee namoota jibbina. Akkasumatti ilaallee jechuudha jira miti. Akkasumatti ilaallee namoota jibbina. Akkasumatti ilaallee namoota jaallannus jira. Maaliif suni ilaalcha irraa madda. Namni nama tokko eenyummaa isaa hin beekini hamaadha jechuu akkasuma immoo gaariidha jechuu isinii galee
isa kanarra immoo darbeeyyuu jireenya ilaalcha maaliif isiniin jedhee waan tokko nan danda'a ilaalcha irraa madda mitire waa tokko otoo hin hojjetin otoo hin qalaqinii otoo qaaman itti baanii hin hojjetin yaadan hojjenna mitire diizaayinii isaa kaawwannee achi kaanee hojjenna mitire fakkeenyaaf jireenya gaarii ilaalcha keenya irraa madda. Jireenya kun gaariidha sirriidha nan hojjedha nan jiraadha kun akkas ta'uu qaba akkas naa ta'a jennee ilaalcha keenya boqonnaadhaan sammuu keenya tasgabbiidhaan miira keenya fi yaada keenya wal dhaggeeffachiifnee wal simsiisnee gaafa hojjennu ilaalcha ta'a jechuudha. Filannoo keenya ilaalcha keenyarra yoo godhanne jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Jireenya gaarii jiraachuu jechuun immoo addunyaa kanarraa waan hundumaa guuttachuu jechuu miti. Jireenya gaarii jiraachuu jechuun uumaa ofii wajjin nama wajjin nagaatti jiraachuu sammuu ofii wajjin nagaatti jiraachuudha. Namni yeroo tokko ofiisaa wajjin wal lola uumaa isaa wajjin wal lola nama wajjin wal lola. Namoonni nama wajjin wal lolan immoo waaqa wajjiniin araaramaanii walitti tolanii wal jaalatanii jiraatan. Maaliif jennaani keessa isaanii jibbatu guutaa nama sana hamachaa oolu. Ofiidhuma isaanii wajjiniyyuu hadheessaa oolu, jibbaa oolu, abaaraa oolu, arrabsaa oolu waan ta'eef waaqayyotti immoo darbu. Namni jibbu immoo fuula waaqayyotti immoo hin fudhatamu isinii galaa miti. Kanaaf ilaalcha namaaf ilaalcha badaa gaafa qabaannu fuula waaqayyotti gaarii hin ta'u. Isinii galee bakka sammuu keenya keessatti jibba jenna yoo ta'e dhaqeetuma maal ta'a jireenya keenya jibba sanaan dhuunfatamaa deema. Jaalala jireenya keenya irratti moosisne ilaalcha keenya keessa ilaalcha gaariitu jira, ilaalcha qajeelatu jira, ilaalcha sirriitu jira yoo ta'e immoo akkuma sanatti jireenya keenya keessatti wantoonni gaggaariin ta'aa darbu, galmaanis darbu. Fakkeenyaaf waan kaleessa hojjennee darbine tokko yoo mata illee irraa barannaa malee deebinee jiraachuu hin dandeenyu kaleessa. Maaliif jennaan darbeera seenaadha malee hin jiraatamu hin hojjetamu. Bakka yaadannoo duwwaadhaaf ta'a jechuudha kaleessi. Kanaaf waan kaleessa sana ilaalcha kaleessa sana kaleessarra fooyya'aa waan ta'e hojjechuu nurra jiraata. Kaleessa ilaalcha badaa qabna yoo ta'e har'a immoo ilaalcha gaarii qabaachuu nurra jiraata. Akkuma kana immoo bu'aan keenya inni har'aa kuni wanti har'a nuti keessa jiraannu kuni bu'aa keenya isa kaleessati. Fakkeenyaaf kaleessa ilaalcha nuti har'aaf qabnu fuuldura keenyatti wanti nuti ilaallu wanti kun gaariidha na baasaa jennee wantoonni nu hojjennu wantoonni nuti facaasnu wantoonni maasii keenya irratti gadi naqnu ol deebi'anii biqilanii har'a keenya hammannee jiraachaa jirra jechuudha. Jireenyi keenya inni har'aa kun bu'aa keenya isa kaleessati. Bu'aa keenya isa kaleessaa kan inni ta'eef immoo kaleessa ilaalcha nuti har'aa qabnu har'aaf ilaalchi nuti kaleessa qabnu kuni maal akka ta'e gaafa yaannu bu'aan isaa kun har'a mul'ate jechuudha. Kaleessa ani fakkeenyaaf namni tokko yaada isaa keessatti karaa kana deemee bira gahuu hin danda'u karaan kun fagoodha hin danda'u bakka hin qaqqabu hin danda'u jennee murteessinee yoo lafa keenye dhuguma karaa sana deemnee bira gahuudhaaf daangessineerra waan ta'eef ilaalcha keenya daangessineerra waan ta'eef daangeera jechuudha. Garuu yeroodhuma yoo nutti fudhateyyuu wallaansodhuma yoo ta'eyyuu nan danda'a jenneetuma murteessinee immoo yoo itti adeemnes baqa inuma dandeenya jechuudha isinii galee. Kanaaf ilaalchi gadheeni sammuu keenya keessa yoo jiraate ilaalchi badaan sammuu keenya keessa yoo jiraate bakka sanyiin nuti har'a facaasnu kun boriifis seenaan isaa gadheedhuma ta'a jechuudha. Ilaalcha gaarii qabna yoo ta'e garuu garaa keenya keessatti yaada keenya keessatti hojii keenya keessatti amantii keenya keessatti ilaalcha gaarii qabna yoo ta'e waan hundumaa keessatti ilaalcha gaarii qabna yoo ta'e seenaan keenya boruu seenaan keenyas jireenyi keenyas gaarii ta'a. Fakkeenyaaf ilaalcha har'a nuti irra jiraannu kanaani borutti darbinee gaafa jiraannu boru jireenyi nuti boru jiraannu sun gaariidha. Ilaalcha har'a qabnu kanaan garuu gaarii miti har'a ilaalchi keenya yoo ta'e immoo bor keenya immoo badaa ta'aa deema.
Sanyiin badaan faca'e badaadhuma biqila jechuudha. Sanyiin gaarii faca'e immoo gaariidhuma biqila jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo sanyii gaarii facaasuu duwwaa otoo hin ta'in lafa gaariirra sanyii gaarii facaasuunis dirqama ta'a jechuudha. Maaliif beektu sanyii gaariinii fi lafti gaariin waliin argatu yoo ta'e ni yaadattu yoo ta'e maatiin baadiyyaatti ani mucaa baadiyyaatti waan hin ta'eef nan beeka. Akkam godhu beektu lafti sanyii keessaa soranii qulqulleessanii yooma waan tokko illee qabaate fakkeenyaaf gaggabsaa waan jedhamu beektu miti siraana waan jedhamu jechuudha. Isa keessaa calleessanii keessaa soranii keessaa gargar baasaniitu sanyii kaawwatu jechuudha. Irra deebi'anii yeroo sanyiin faca'u. Jalqaba garuu yeroo midhaan haamanii galchanii sanyiidhaaf kan ta'u mataasaa kan jalqaba galu sana midhaan keessaa gara jalqaba haran sana calleessanii isa jalqaba haran sana sanyiidhaaf ol kaawwatu qubaatti. Kun sanyiidhaa hin nyaatamu jedhaniitu afaansaa hidhanii yookiis hodhanii kaawwatu jechuudha qodaa itti fayyadaman keessatti. Kanaaf sanyii sana immoo dhaqanii lafa tokkorra yeroo isaan facaasan bara kana hin taaneef yoo ta'e sanyii gaarii facaasanii lafti suni akka isaan facaasan akka isaan itti dadhaban akka isaan barbaadan sanatti hin taaneef yoo ta'e hin jijjiiru jechuudha. Lafa sana hin jijjiiru maatiin. Maaliif lafa sana jijjiiruu lafti sunis murteessadha. Lafti sun dadhabeera yoo ta'e bara baay'ee qotanii bara baay'ee midhaan irraa galfataniiru amma garuu dadhabeera yoo ta'e lafa kan biraatti jijjiiranii lafa sana margatti deeffatanii lafa sana immoo yeroo inni baay'inate lafti sun immoo jechaadha yeroo inni marga magarsee irraa dheedamee bara itti aanutti immoo warxaba waan jedhamu tokko jira. Isa sana godhu jechaadha. Maaliif jennaanii lafti sun akka boqotu akka inni gabbatu godhu jechuudha. Sanyii tokko yeroo facaasnu maaliif isinii kaasee lafa gaariirra sanyii gaarii facaasuu duwwaa sanyii gaarii filachuu duwwaa otoo hin ta'in lafa gaariillee filachuun dirqama isiniin jechuufani. Wantoonni gaariin sun lamaayyuu waliin arganne tokko fakkeenyaaf lafti gaarii ta'e sanyiin badaadha yoo ta'e wal balleessa. Lafti suni bu'aansaa kisaaraa ta'a jechuudha. Lafti gaarii ta'e immoo sanyiin badaa yoo ta'e kisaaraa ta'a ammas. Yoo lafti immoo badaa ta'e sanyiin gaarii ta'e kisaaraa ta'a ammas. Kanaaf laftii fi sanyiin suni gaarii ta'e wal argachuu qaba jechuudha. Yoo hin ta'u ta'e garuu lafa sanarraatii sanyii sana jijjiiruun nurra jiraata. Yoo sanyiin badaa ta'e lafti gaarii ta'e yoo immoo sanyiin badaa ta'e lafti gaarii ta'e immoo tokko isa badaa ta'e sana jijjiiruun dirqama jechuudha. Kanaaf ilaalcha keenya gaarii yoo godhanne seenaan keenya gaarii ta'a. Ilaalchi keenya gaarii yoo ta'e jireenyi keenya gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf ilaalcha gaarii namaaf qabaadhaa. Nama hin tuffatinaa. Maaltu beeka boriftaanii namni har'a nuti tuffannu namni nu har'a gadi qabnu bor ol ka'uu danda'a jechuudha. Maaliif nama jibbuun nama tuffachuun abbaa sana caalaa nu miidha isinii galee keessa keenyatti summiidha jechuudha. Summii du'aa baata keessa keenyatti numaan miidha jechuudha. Kanaaf ilaalcha gaarii yoo qabaanne jireenya gaarii seenaa gaarii jiraachuu dandeenya. Har'i keenya kuni borutti ce'uun keenya hin hafu. Har'i kun hin darba waan ta'eef boritti darbina. Bor immoo dudduuba keenyatti yeroo har'a keenya yaadannu tokko seenaan keenya gaarii ta'e darba. Lammata immoo jireenyi keenya inni fuula duraa sun immoo ammas gaarii nuu ta'a jechuudha. Kanaaf ilaalchi gaariin seenaa gaarii fi jireenya gaarii nama jiraachisa. Jireenya jaalalaa yoo of keessaa qabaanne, jireenya dhiifamaa yoo of keessaa qabaanne, jireenya qulqullaa yoo of keessaa qabaanne, namaa fi waaqa wajjiniin nagaatti yoo jiraanne jireenyi keenya ilaalchi keenya sirrii yoo ta'e ilaalchi nuti namaaf qabnu, ilaalchi nuti ofii keenyaaf qabnu tuffii, cabsoo, arrabsoo, gadaantummaa otoo hin taane ilaalcha baqa walqixa kan ta'e ilaalcha sirrii ta'e tokko yoo qabaanne jireenyi keenya inni kaleessas inni darbeera mitire isa har'aa kana dudduubatti boriif jechaadha. Boriif kan nuti yaadannu jireenya gaarii seenaa gaarii nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf jireenyi ilaalcharraa madda. Ilaalcharraa waan madduuf ilaalchi gaariin sun immoo jireenya gaarii nu jiraachisa. Isinii galee jireenya gaarii jiraachuudhaaf ilaalcha gaarii
gochuun nurra jiraata. Waan gaarii gochuun nurra jiraata. Waan gaarii yaaduun nurra jiraata. Sammuu keenya waan gaariitti leenjisuun